biyya teenya biyya nagaa qabdu rabbi nu haa taasisu. Biyya deessuun itti ofu qabdu rabbi nu haa taasisu. Biyya masiin itti argattu rabbi nu haa taasisu. Bakka kadhe waan wilaatti itti haa guutu. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa waggoota darban hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa qindaa'aa ta'an hedduu hojjisiisuun hawaasni keenya fayyadamaa akka ta'an taasisaa turteera. Bara kanas haaluma wal fakkaatuun piroojeektoota buleeyyii 20 ta'an qarshii miliyoona 400 fi miliyoona 42 fi 400 fi 45 fi 513 saantima 54 ta'uun hojjisiisaa turtee xumuruun guyyaa har'aa eebbaaf qaqqabsiistee jirti. Piroojeektoonni kana keessas muraasni keessattuu mana jireenya waliinii bilookii 14 abbaa warraa 368 qabachuu danda'u, daandii giraabilii sadarkaa isaa eeggate, sarara ibsaa daandii, ibsaa tiraafikii, hidhaa gaabiyoonii gurguddoo loltuu ittisuu danda'u, piroojeektii naamaa kompoostii balfa magaala keessaa walitti qabuun piroosas gochuun qabeenyatti jijjiiruu dandeessisu, gabaa loonii, gamoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa, paarkii magariisa oboo amma keessa jirruu fi kanneen biroo guyyaa har'aa eebbisiisanii tajaajila ummataaf banaa ta'anii jiru. Kana malees daandiin asfaaltii istaandaardii isaa eeggate deeggarsa dhaabbata daandii baabura Itoophiyaa qarshii miliyoona 128 hojjetamee guyyaa har'aa keessummaa kabajaatiin eebbifameera. Waan ta'eefis dhaabbata daandii baaburaa Itoophiyaa kabajamoo pirezidaantii keenya duratti galateeffachuun barbaada. Naa galateeffadhaa. Haaluma wal fakkaatuun ganna darbe lolaan hawaasa keenya akka hin miine fi bu'uuraalee misoomaa ganna keessa diriirsaa turre akka milkaa'u abbootiin qabeenyaa magaalota keenyaa fi jiraattonni magaala keenyaa akkasumas bulchiinsi magaala sabbataa hoolataa fi burraayyuu deeggarsa nu taasisaniif kabajamoo pirezidaantii keenya fuulduratti ammas irra deebi'ee galateeffachuun barbaadaan haa galateeffadhaa. Adaamaa giddugala daldalaa konfiraansii turizimii gochuuf istiraakcharaal pilaanii magaalichaa bifa haarawaan hojjisiisuudhaan hojii itti galamee jira. Hojii kana milkeessuufis deeggarsi qaama olaanaa fi hawaasa magaalichaa cimee akka itti fufu waamicha kiyyan dhiyeeffachuu barbaada. Qaamonni sagantaa kana milkeessuu nu cinaa dhaabbatan hunda kabajamoo pirezidaantii keenya cinaatti galateeffachuun barbaada. Umarrattis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi keenya guyyaa har'aa haasaa akka nuuf taasisanii fi kallattii fuulduraa akka nuuf ka'an kabajaanin affeeruu barbaada. Naasimadhaa. Manguddoota keenya kabajamtoota hooggantoota mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas ayyaana kanarratti kan argamtan jiraattonni magaalaa Adaamaa fi dargaggoonni keenya hundaa guyyaa har'aa piroojeektoonni garaagaraa hojjetamanii xumuramanii tajaajila keessaniif rakkoo isinirraa furuudhaaf isiniif qaqqabuu isaaniif isinis dafee akka inni isinii qaqqabu taasisuu keessaniif baga gammaddan baga waliin gammanne jechuu barbaada. Guyyaa har'aa piroojeektoonni magaalaa Adaamaa keessatti xumuramanii tajaajila uummata keenyaaf oolan baay'ee bal'aa fi baay'ee guddaadha. Innumaa sadarkaa kanatti waggaan piroojeektota hammas ga'an magaalaa Adaamaadhaaf hojjennee itoo dhiyeessuu dandeenya irra taanee magaalaan Adaamaa iddoo har'a jirtu hin jirtu. Kanaa ol guddachuu dandeessi turte. Kanaaf iyyuu calqabbiin amma eegalame kun kan nama jajjabeessu, kan namaaf abdii namaa kennu waan ta'eef carraa kanaan hooggantootaa fi hojjettoota ogeessota bulchiinsa magaalaa Adaamaa guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas piroojeektonni hojjetamanii 20 ol har'a xumuramanii eebbifaman kun
tumsa qaama adda addaatiin kan hojjetaman keessumaayyuu arjoomtonni garaagaraa kan qooda keessatti fudhatan yoo ta'e illee qaamni mootummaa gahee guddaa kan keessaa qabu yoo ta'e illee jiraattonni magaalaa Adaamaa abbootiin qabeenyaa dhaabbattoonni gurguddoon magaalaa Adaamaa jiran waamicha hojii misoomaa kana waliin taanee magaalaa Adaamaa misoomsinu jedhee bulchiinsi magaalaa Adaamaa taasise cina dhaabbachuudhaan hamma humna keessanii yaadaaf qabeenyaan humnaan deeggaraa waan turtaniif carraa kanaan jiraattota magaalaa Adaamaa hunda keessaniyyuu isin galateeffachuu barbaada. Projektoonni har'a eebbifaman kun akkasumaan projektota waan ta'aniif yookiin bu'uuraalee misoomaa waan ta'aniif hojjetamanii kan isinii dhiyaatan miti. Yeroo bokkaarroo magaalaan Adaamaa lolaadhaan rakkoo guddaadhaaf akka isheen saaxilamaa turte qabeenyi guddaan akka inni manca'aa turee fi lubbuun namaa irratti balaan qaqqabaa akka ture hundi keenya kan yaadan uummanni magaalaa Adaamaa komii guddaa dhimma kana irratti kan qabu. Akkasumas daandii qofa otoo hin ta'in manneen barnootaa irratti fi kan kana fakkaatan irratti gaaffiin garaagaraa yeroo dheeraadhaaf dhiyaataa turee jira. Kana yaada keessa galchuudhaan humni mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Adaamaa waliin tumsuun gaaffiin uummata magaalaa Adaamaa akka inni deebi'u taasisuudhaaf yaalamee jira. Sanarraa ka'uudhaan projektoonni guyyaa har'aa tajaajilaaf isinii qaqqaban kun har'a kan eebbifaman. Akka waliigalaatti magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran manneen waliin jireenyaa kondominiyeemii kanaan dura karoorfamanii addaan dhaabbatan addaan citan yeroo gabaabaa keessatti hojjetamanii xumuramanii tajaajila uummataadhaaf qaqqabuutu irra jiraata jedhamee murtii mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee bajeta ramadeen magaalaan Adaamaa yeroo kaa'amee fi keessatti manneen kondominiyeemii kana xumuree tajaajila uummata keenyaaf warra mana dhabaniif isaaniif mana akka argatan taasisuudhaaf xumuramee jira. Magaalota Oromiyaa gurguddoo keessattis karoorri sagantaa wal fakkaatu waliin qabamee waan jiruuf iddoo hafanittis yeroo gabaabaa keessattis xumuramee tajaajila uummata keenyaaf hin qaqqaba jennee tabdan. Manneen kondominiyeemii guyyaa har'aa eebbifaman kun baay'inaan rakkoo jiraattota magaalaa Adaamaa mana jireenyaa isaan qaban hiika jennee yoo amanuu baanne illee muuxannoon irraa argame baay'ee guddaa. Innis kondominiyeemiin guyyaa har'aa eebbifame akka kanaan duraa kontiraaktaroota bebbeekamoodhaaf kan kennaman otoo hin ta'in dizaayinii fooyya'aadhaan karaa qulqullina qabuun yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetaman kan yaadame yoo ta'e illee keessumaayyuu dargaggoonni magaalaa Adaamaa maayikiroof intarpiraayizii xixiqqaadhaan ijaaramanii sadarkaa isin argitan kanaan yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa isaa eeggatee akka inni xumuramu ofii isaaniitiin kan ijaaran waan ta'eef kun nuuf muuxannoo guddaadha jenneet ilaalla. Dargaggoonni keenya kana irratti bobba'an maallaqa kan argatan qofa otoo hin ta'in beekumsa guddaa irraa argatanii jiru. Muuxannoo guddaa irraa argatanii jiru waan ta'eef kana magaalaa Adaamaa keessattis haa ta'u magaalaa gurguddoo Oromiyaa keessatti babal'isuun nurraa eegama. Beekumsi ilma namaa guddachaa kan deemu beekumsaan guddatee abbaa qabeenyaa ta'uu kan inni danda'u kallattii kanaan waan ta'eef ijoolleen kun ijaaramanii mana kana ijaaranii xumuruu danda'uun isaanii qabeenya kan argatan qofa otoo hin ta'in beekumsa qabeenyaan argamuu hin dandeenye argatan waan ta'eef bor kanaa ol warra hojjechuu danda'an ta'uu isaanii kan nu agarsiisanis waan ta'eef
nuufis akka Oromiyaatti abdii guddaa. Dargaggoonni keenya warri hafanis kanarraa muuxannoo fudhatanii hojii kana fakkaatu hojjechuudhaan of jijjiiranii naannoo isaanii jijjiiranii biyya isaanii jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Akkasumas magaala kan taasisu hundaa ol bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa keessaa daandiin baay'ee murteessaadha. Uummanni wal keessa deemuudhaaf halkanii guyyaa ganamaaf galgala keessa sochii hojjechuudhaaf daandiin baay'ee murteessaadha. Magaalaan Adaamaa daandii gurguddaas haa ta'u daandii keessaa koobilistoonii hojii gurguddaa hojjetaa jira. Jijjiiramni bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti dhufaa jiru jijjiirama iccitii addaa qabu otoo hin ta'in baroota darbanii keessattis haa xinnaatu haa guddatu magaalli Adaamaa galii mataa ishee qabdi. Haa ta'uti garuu maallaqni kanarraa argamu qisaasamaa hatamaa fi nyaatamaa waan tureef misoomni gara uummataatti cobuu hin dandeenye. Yoo kan cobe fakkaatellee qulqullina hin qabu rakkoo guddaa ture. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa amma kan inni hojjechuu eegale hojii addaa otoo hin ta'in guutummaaf guututti hambise yoo jechuu baannellee hanna hambisuu jalqabe. Maallaqa kiisii nama dhuunfaatti galu gara uummataatti akka inni deebi'uu fi hiyyeessa keenyaaf akka inni tajaajilu gochuu eegale. Wanti lafarratti arginu kun lafa bu'anii akka isaan mul'atan akka isaan tajaajila uummata keenyaaf kan arguu nuti dandeenya. Kanaaf iyyuu bulchiinsi magaalaa Adaamaa yeroo tokkotti waan mul'atu tokko hojjetee kan duuba deebi'u otoo hin ta'in waan amma jalqabe kana irruma caalaa uummata magaalaa Adaamaa abbootii qabeenyaa magaalaa Adaamaa walitti qindeessee galii magaalaa Adaamaa guutummaatti duguugee sassaabee magaalli Adaamaa kanaa ol akka ishee jabaa daldalaaf turizimiidhaaf konferensiidhaaf giddugala ta'uutu irra jiraata jennee akkuma hawwaa jiru dhugumaan taatee dinagdeen magaalaa kanaa akka inni jijjiiramu jabaatee cimee hojjechuu danda'uutu irra jiraata. Kanaaf iyyuu mootummaan naannoo Oromiyaas magaalota naannoo Oromiyaadhaaf modeela akka taatutti magaalaa Adaamaa irratti yoo hojjenne magaalaa Adaamaa irratti hojjennee muuxannoo magaalaa Adaamaa irraa argamu magaalota Oromiyaa guutuu keessatti babal'isuudhaan magaalonni Oromiyaa fakkaattii mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu magaalaa Adaamaa waliin akka isaan wal fakkaatanii wal qixa deemuu danda'an taasisuun nurra jiraata jennee akkuma qaban jabaannee cimnee hojjechuun nurra jiraata. Dhumarrattis dinagdee xixiqqaan misoomni xixiqqaan har'a magaalaa Adaamaa keessatti akka nuti agarru icciitiin nu taasisa. Inni guddaa yoo jiraate magaalaa Adaamaa magaalaa fakkeenyummaa qabdu akka isheen taatu kan taasisu kamiyyuu ol ummanni magaalaa kanaa hundaa ol nageenyaaf iddoo guddaa ummata kennu gatii guddaa ummata kennu nuuf ta'uu isaati. Nageenya isaa eeggachuudhaaf eenyu olitti mootummaa duwwaatti kan gatu otoo hin ta'in innis mana isaatti nageenyaaf kan inni dhimmamu ta'uu isaati. Kana kan nu agarsiisuu danda'e. Yeroo inni kaan bobboora'u yeroo inni kaan faffaalamu magaalaan Adaamaa yeroo kamiyyuu nagaa qabdi. Daldalli irraa dhaabbatee hin beeku, sochiin irraa citee hin beeku. Kanatu giddugala daldalaa, giddugala konferensii taasisaa jira. Kamiyyuu olitti nagaa magaalaa qabdu ta'uu ishee, ummata waliin jiraachuu beeku ta'uu isheetu magaalaa Adaamaa haa xinnaatu haa guddatu sadarkaa har'a nuti agarru irratti akka nuti agarru kan taasisaa jiru waan ta'eef kun magaalota biroo Oromiyaafis fakkeenya gaarii, fakkeenya guddaa. Sababiin isaas biyya nagaa qabutu misooma. Biyya nagaa qabutu dinagdeedhaan jijjiirama. Magaalaas haa ta'u biyyi nagaa hin qabne jijjiiramuu hin dandeessu karaa kamiin iyyuu.
jijjiiram hundeen jijjiiramaa bu'urri guddinaa fi bu'urri jijjiiramaa nageenyadha. Kanaaf dhugumaan hanga ammaattis fakkeenya guddaa taatanii nageenya magaalaa keessaniif naannoo keessanii eeggattanii ummata hojii keessan nagaadhaan hojjetaa jirtan waan ta'eef kun Oromiyaa biroofis muuxannoo guddaadha jedhetanii ilaala. Kanaaf kanuma caalaa jabaattanii nageenya qofa otoo hin ta'in sochii diinagdee irratti hirmaattanii magaalli Adaamaa fi jiraattonni magaalaa Adaamaa hiyyeessi magaalaa Adaamaa keessa jiraatu jireenyi isaa akka inni geeddaramu taasisuudhaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kana kanan jedhuuf Oromiyaan bu'aa bayii hedduu keessa dabarree rakkoo walxaxaa keessa dabarree as geenye jirra. Yeroo asirra geenye har'as tabbi keenyaa fi rakkinoonni keenya walxaxaan ammas guddoo bal'aadha. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti faayidaa nageenyaa hubachuu dadhabuurraan kan ka'e, bu'aa nageenyi qabu hubachuu dadhabuurraan kan ka'e rakkinni ammas darbee darbee nu mudataa jira. Ummanni keenya kana qalbiidhaan ilaaluun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya ilma namaa keessatti yeroo hunda carraan hin jiru, yeroo hunda hireen hin jiru. Hireen carraan yeroo tokko, yeroo carraan nama qaqqabutti, yeroo carraanii fi hireen nama harka galutti beekanii itti gargaaramuu danda'uun kan abbaati. Carraan harka galee hiree jaarraa meeqa keessatti har'a nu harka gale kana kunuunfachuu danda'uun beekumsaa oliiti. Kunuunfatanii akka inni laga ce'u, akka inni tabba ba'u, akka inni karaa fagoo deemu taasisuun beekumsaa oliiti. Sababiin isaas bilisummaa jechuun qabeenya, badhaadhin, maallaqni akka rooba jandootti kan samiirra namaa roobu jechuu miti. Bilisummaa jechuun bilisummaa sammuu qabaatanii hiree fi mirga guutuu qabaatanii hojjetanii dhama'anii jijjiiramuu, of jijjiiruu, biyya ofii jijjiiruu jechuudha. Malee bilisummaan hiika addaa hin qabu. Kanaaf hiree argannee jirra, carraa argannee jirra. Itti gargaaramnee of bushuun, itti gargaaramnee dhamaanee hojjennee jijjiiramuun, of jijjiiruunii fi Oromiyaaf biyya keenya jijjiiruun gahee mataa keenyaati. Eenyuyyuu kan nuu kennu bituun ta'e nuti akkuma dhamaanee fidanne kana dhamaanee ittiin hojjennee of jijjiiruunii fi wal jijjiiruun biyya keenya jijjiiruun gahee mataa keenyaati waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa nageenya Oromiyaadhaaf yaadda'uun, nageenya Oromiyaadhaaf dhimmamuun, Oromiyaan karaa fuullaa adeemuu akka isheen dandeessu, Oromoon biyya kana keessatti saba lakkoofsaan guddaa qofa otoo hin ta'in saba beekumsaanis guddaa akka inni ta'e taasisuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa, yeroo kamiin iyyuu ol yeroo itti qalbiidhaan dhaabbanne miira keessaa baanee wal dhageettii cimaaf wal hubannaa cimaadhaan wal gargaarree wal deeggarree ofii keenya otoo hin ta'in saba kanatti ceesisnu, ofii ceenee biyya kana biyya Itoophiyaatti ceesisnu ta'uu danda'utu irra jiraata. Har'a jaallannes jibbines hireen biyya kanaa Oromoo harkatti kufee jira. Amannes amanuu baannes, nuu gales nuu galuu baates hireen biyya Itoophiyaa saba kana harkatti kufee jira. Sabni kun doofaa ta'e, wallaalaa ta'e seenaa isaa balleessuu hin qabu. Sabni kun doofaa ta'e, wallaalaa ta'e carraa argatetti gargaaramuu dhabee of harkaa baasee dabarsee of harkaa
kabiraaf laachuun irra hin jiraatu. Kanaaf iyyuu yeroo kamiyyuu caalaa beekumsa cimaa fi wal hubannaa cimaa wal bira dhaabbannee waliin tumsuu fi waliif tumsuun har'a Oromoodhaaf hojii manaa isa olaanaa fi isa guddaa. Waan ta'eef hundi keenya karaan nuyi amma qabanne karaa qajeelaa karaa Oromoo ifatti baasu tabbatti baasu malee Oromoo naaffisu miti dadhabsiisu miti. Oromoo qofaa otoo hin ta'in biyya Itoophiyaa dukkana keessaa gara ifaatti kan baasu waan ta'eef Oromoon har'a biyya Itoophiyaa kanaaf gumaachuu danda'utu irra jiraata hojjete. Oromoon kan biyya diigu otoo hin ta'in kan biyya walitti qabu kan biyya balleessu otoo hin ta'in kan biyya misoomsu akka inni ta'e biyya kanaaf addunyaadhaaf har'a agarsiisuu danda'utu irra jiraata. Waan ta'eef iyyuu waan qabanne kana hiree arganne kanatti gargaaramaa cinaadhaan immoo hojii misooma keenyaa, hojii guddina keenyaa, hojii jireenya keenyaa hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Yoo rakkina nu mudate kana tokko hiikne tokkotti deebina jennu rakkinni dhaabatee nun eegu. Rakkina keenya hiikkachaa cinaadhaan etuun dagatiin etuu duuban deebiin hojii misoomaas hojjechaa Oromiyaa jijjiiruu biyya Itoophiyaa jijjiiruudhaaf hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf iyyuu hundi keenya iyyuu akkuma kaleessaa akkuma har'as borus wal bira dhaabbannee nageenya Oromiyaadhaaf misooma Oromiyaadhaaf nageenya Itoophiyaadhaaf wal cina dhaabbannee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa fayyaataa. Dhugaa rabbiitti dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura wanni itti jirru callama keessa jirra turre. Tokkoffaan maalinni daandiin kun warri gamaatiif warri gamanaa aannoodhaan walitti cufee daandiin kun cufamee jira. Mootummaa amma galanni isaa ga'u daandii kana maalinni nu banee daandiin kun nu hojjetame har'a maalinni daandiin eebbifamu kun dhugaa rabbiitti indagana aduun nu bayna. Dhugaatti yoo laallu asfaaltiin kun asitti nuuf dhiyaateetiin nuuf hojjetamuun isaa carraa guddaa nuuf kenneera. Maalinni naannoon kun duraan naannoo bishaan irra darbu malee naannoo ashawaatti malee naannoo akkatti misoomni jiraate jechuun misoomee hammana tolee hin mul'ata jedhamee naannoo eeggamu ture miti. Namoonni sababa lolaa adda addaatiin sababa mannoonni karaan hin jirreef akkuma beekamutti aganni bokkuu shananii mana addeessati. Sababa kanaaf walitti dhufeenyi namoota gidduutti karaan kun baay'ee ulfaataa ture. Karaa ittiin baanii galan hin qabanii. Amma immoo karaan kun ijaaramuu isaatiin wantoota hedduutu kan carraan hedduu baname jechuudha. Dargaggoonni daandii karaa kana irratti daldaloota adda addaa daldaluudhaan faayidaa guddaa argachuu hin danda'u. Bootaan kun bootaa qoshaashaa waan hin taane hunda itti gatamaa ture baay'ee nama fokkisiisaa ture naannoon kun jechaadha. Amma garuu akkanatti lalisee argitu baay'ee nama gammachiisa. Kun immoo sochii qeerroof qarreen gootarraa kan ka'e uummanni magaalaatis uummanni bulchiinsi magaalaatis itti qophaa'ee hojii akkanaa hojjechuudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Boodarrallee wanda akkanatti hojjetu misooma akkanaa kana hojjechuu bulchiinsi magaalaa uummata kakaasee hojjechuudhaaf baay'ee namatti tola. Bootaan akkanaa kun mijaadha jiraattaafis illee uummata naannootiif illee baay'ee gaariidha uummata magaalaatiif illee baay'eedha bootaan kun baay'ee das nama jira.